barumsa hin qaba dhibbin godhee qaba barra koosaallee ganaatti dhufna gin dammoo tinu jara namni ulumaayii bar akhlaaqatti dubbatu qaba akkuma iluu reefu dubbata akkaataatti dubbatu qaba namni ulumaayii maqaa sheekaa namni qabu akka argin godhatu innaa sheekaan roobe namni amma kanarratti hin deeggaraa akka namdaan fayyadu kan waan inni ammatti jiru kanarratti hin deeggaraa jette soba maaliifi dubbiin obboleessa kiyya abbaa biyyeenni keessaa dubbatu san fakkaachuu qabdi. Ane ilma baale jedhee Abeebi dirree tokko faa dhaggeeffadhu. Dirree waan tokko dhaabaa ijoolleen keenya. Dhaggeeffadhu dirree. No an yaada kanarratti abbaa fedheen morma. Namni dhuunfaa namni qeenxeen tokko namni dhuunfaa walitti hin hidhina. Waan kana yeroo baay'ee jibbaa jira dhaggeeffadha. Ijoolleen keenya namni tokko yoo rakkoo wayii ganda keenya keessaa uume ganda keenya maqaa balleesse namni ifiifu jiruu fi akkatti jiraatu hin beekne sheekaa roobe akkamiin ganda keenya bakka bu'a. Akkamiin bakka bu'a ganda. Fixadhee naa deebiftaa. Sheekaa roobee gisee dubbatu an ilma baalee jedha. Akka waan nami baalee tokko boota akkasii buleen beekne gisee akkasitti iyyuu maal fakkaatti wanni tun. Inni ilmi nama ishee olomaa ta'ee nama dirrabbii qumaa qabu ta'ee akkasii iyyuu maal fakkaatti wanni tun. Maal irraa baratta? Innaa warri immoo kanarratti hin deeggarreetti akkuma deeggartanitti itti himaa. Kamur mul'ee naa morma nama sheekaa roobee haganuma rakkina malee sheekaa roobee waa isaan jechuun danda'amu beeyti rabbii dhaqee nama abaaree nama jallise sheekaa roobee ta'e waan jedhu dhiqamu itti fufaara biraama. Baaliyyoo dubbadhu. Yaa nuti amma wanni waan baay'ee illee dubbannu maal beeytanii wallahi dhiifamallee naa godhaa. Ani jechuun waan biraa sheekaa roobee irraa yaa akkas manaazirii godhadhuun beeytee rooyite waa dubbadhu isii manaazirii godhatti. Kanaafuu maali beeytanii nuti dhugaa jirturra hunduunee dubdeemna. Wanni namni kenna nama wayiitii beekuu qabu maali beeytanii? Fakkeenyaaf sheekaa roobee hadha Awurooppaa dhufe hoteela wayii seenee hoteela wayii as taawwaqee haa jennu wanti isin irratti beekuu qabdanii sheekaa roobee takkaachi bulee hin beeku laayik yookaan hoteela gayaa ga'u bulee hin beeku. Sababa saniif namtichi hoteela qabeef san caalu bulee Suudii deema. Suudii fi ola wali war Suudii Itoophiyaa walitti maal gochuun itari. Itoophiyaa wallahi Suudii deema ka san caalu bulee ajii deemee bas. Laa anamma akka yaada kiyyaatti akka baaliyyoo yaada dabarfadhu jechuudha ilwila. Maali beektaa hoteela akkasii bulee hin beeku dammoo namni hoteela illee mallaqa ofiitiin hin qabanne namtichi hoteela san qabeef jecha san jechuun hin oolu akka ani yaadu jechuudha. Garuu dammoo sheekaa roobee nama barate wayite jennu deemeetiin hin googilii irraa luun danda'a hoteela sarchiitti godhee ammoo bakka biraatii miti bakki inni dasna jedhe wayite inni nyaatas ta'a qorgitanii bakka sanitti jechuun tikikkila nyaata hundoone zaraa hin hawwatu. Wallahi bakka anyi achirra beekuu fi qabdan. Kanaafuu jechuun sheeticha rabbi tol dabarse wanni coominni taree jira iftaan abiyyiin bira dhaqa maal gootan iftaan paarlaamaa taa'ee haasa'a. Maal godhu heddan? Obbo waan kana nagarame yoo coominni iftaan abiyyiin wajjin haasa'e hin dhageettan. Baaliyyoo. Amma sira jaana mana gahe. Dhagaye gurbaa dhagaye. Wanna biiroo itti gaafatama OBN bira gahe dubbadhu mee ana TikTok irra fide dubbadhu mee dalagaa teessan dubbadhu. Mee takkatti carraa naa kenna ila sheekaa roobee wanni namni qeequu fi mootummaa yoo deeggarte akkatti deemtu qabda. Sheekonni mootummaa deeggartu isa qofaa jedha bar guuttee jirti Oromoo tana keessa sheekottiin hedduu mootummaa deeggartu. Baay'ee deeggara. Akka isaa kanatti deemaa jiranii jenne maqaa waan sheekaa ta'e malee nama kiyyaa keetii noormaalii waa kun deeggaru kan diyaaspooraan galtee deeggartee akka namni jandaan inni sheeka. Bakka sheekaa san oolte yoo dhayxellee iska hoteelii san dhayxee kabajamaa waraabdee as buleettee lixuu hin dandeettu. Balaa buusee bar. Hoteela akka iska isanitti amma baalee roobee yoo deemtee horiifaa keessa bulchiran wayita roobeen filli kan filan raafne gabaa waan guddaa miti iska hoteela. Kalli daalla maaliif akkana nu iyyaa inni maqaa naannoo kanaa balleessa maqaa naannoo kanaan dhawata hin dhawatu. Hin saalfanne maan saalfanne maa achii dhufee miti nu maqammaan isaatu magaalaa guddoo baaleeti roobee jedha. Sheek roobee jedha. Igala wajjin gal. Innaa wanni inni anamma fakkeenya wana isaanu waan jedha wallahi achi gabbuunee waliin haasoo natti naaruun beekan. Inni dubbatan elutti naaru jedha yoo ta'u namni itti dhufeeyyuu eluu miskiina jedha. Osoo waa jedhe inni akka natti mufanne hin beeku. Garuu maaliif itti qaa namni haasawu beektaa isa feemasii ta'e namni oomisha dandeettiin qabaa namni jaalatuuf qeeqaa inni sirraayu. Anammallee akkasuma jedha sirraayuu qaba sheek roobee sirrii hin jiruu jedha akka elutti. Ajandaa osoo hin taane akka ishee ibsaa
akka Sheikh Abdusalaam akkasitti qajeelee deemu namichi kuni sheekotii teennaan waliin galuu jedha achumatti beekame ageeffadhu tasgabbaa'insi dhageeffadha badiin isaa maal eenyu dandeessa ageeffadhu sheekotuma teenna tanaanu achitti walii galaamee argite amma fakkeenya sheebsaan achii ga'ee Amiin Ibroo fa'aa bira argita raayyaa fa'aa bira argita sheekotii Oromoo tana wajjin wali argita Finfinnee kanatti isa ammoo bakka biraatti argita Sheek Roobe safaruma kunoo viidiyoo waraabee iyyuu kunoo Adaamaa fakkaattee Roobe Adaamaa fakkaattee maali ana kanuma bakka nu iyyaa oola saniif waan namicha kana qara walitti qalooyinuuf namni isa qeeqa malee waan biraatiif fakkeenya ana friendidha keessaa wal dubbifna waan danda'e sappoortiin godha wallaahi dhugaa siin jedha borullee numa godha garuu akka inni itti deemu wallaahi dhugaa isinii himaa miti wallaahi sirrii hin jiru jaalatte jibbita bafeete jaalatte akka inni godhatu maqaa sheekummaa keessa jiran ana Ramzaa fi Baaliyyoo abbaa qaamitiin sheeka eega jenne naamusa sheekaa san eegee deemuu qabaa siin jenne barnu akka sheekotaa sanin naamusa qabaate diinii barsiisa sirratti dandeettiin qabaa ni qaba amma laal sheekotii taani wal bira qabi laal maasila bara adii fi gurraachaa bara Sheekh Amiin Ibroo fa'aa wal bira qabi Sheekh Ibsaa fa'aa Sheekh Abdusalaam fa'aa Sheekh Raayyaa fa'aa wal bira qabi akkanatti teessi bifa garagaraa qabanii bara sheekuma taanii maa dhugaa walitti himne maa yoo kennuma jennee nu callifne और वहाँ ब्राश चिकी का बते डुबाई चौमिन इसका होटल देवे में थम गांव ब्राश चिकी का बते मरसा लम्बा फा चिकी वाली पिक्चर ही कहे तिका दिबा अजंदा नु गलो चुका ना फिर रुका वाली टाइम नो चोर बादे गलत हो मा कोई लुट जानने की ये करा बोल तकरारी से ज्यादा का बात जानने की फ्रोन से तकरारी से Dabar yang dubbata. دقيقة تكرار أبشر دقيقة لا إلو أنا إلى الشداتني شيخ هارو بخلال الجرا والله إجاداتني لال إجا كمي لال سيما إجا قروت أمّا نسبر تركين شيخ أمّا تناس بخاري مسلم قرآن كنا أك شيخ كتي كان إنساني أول جرا ماله إنساني قدين جرو دنديتي غايا كابا غرو جين أمّا وادو بچودا أما بكساني نادا إسا سكايلايتي نياتا سنفاق جي نادا إسو namoonni gari advertising godhu akkaatuma dandeetii isaanii dhaadheessa. Inni immoo akkaataa hoteela sanatti dhaadheesseewu guyyaa biraallee kaan dhaqee hoteela san bulu na godhe imma. Advertising ka biraa godhe. Namni kun dandeetii gabaa dandeetii cimtu qabaa. An Dooktar Sheekaa Roobee ji'eetiin moggaasee jira raamboota gisee maqaa yaamtan maqaa kabajaa Dooktar Sheekaa Roobee jaama. Inumaa majlisa keessa seenuu qaba nama jiin akkanaa kanaa gaarii majlisa keessa hojjechuu qaba seenee. Maal qaba sheekeenyaa miti? موان غري غري جرجرني كبا إلو جرجرني كبا مجلس ده مسجد غرغرة تجومين أرامني لا إن غرغر نو جرجر كبا أبا كذا أبو جرانو يعني رزما جرانو كنا نازو نازو وفتانا ده كنا شيء كارو بيت Bubbe dubbadhu mee firoomsa. Amalli isaa dalagaan isaa isaan adda akka fedhe dalaguu danda'a waan fedhe dubbachuu danda'a waan itti tole haasa'uu danda'a lamin bifti wal hin fakkaatu ka hojii akka isaati hojjetu qabda gaafa jette natti hin fakkaatu ana kofii kiyyaatitti akkanatti hin yaadu Sheekaa Roobee dalagaa isaa ta duraanii wantoota garaagaraa balleessaan balleessa garuu an amma bakka ammaa kanan naa ta'ee jira sirriin naa ta'e walaloollee jedheefii jirallee naa tamachee jira maaliif naa tamachee araadummaa isaatiin hoteela namni birrii baasee bulu irraa kaffalamee bulu siigalee an akka kiyyatti akka abbaa biraa sagaleen keen jiru dhagaan jiru aisiki araadummaa miti kun xiitti faarsineen bultaa hoteela. Kanuma isa faarsuu sanuu sheekota meeqatu carraa ittiin sagalee tan ol fuudhee namaan faarsu dhabee bakka bulu dhabee kararra rakkataara bara odoo diinii rabbii beeku. Maa ol som meeqatu carraa amma ilma kana ittiin dubbisu dhabee raasa. Ookoo diiniif faarsee bulaa ta'uun maal tolleef fide? Diinii qabadhuu fi faarsee bulaa amma mormii odoon taane yaada carraa si wajjin haasa'ullee argachuun barbaadu yaada kiyya fixadhee ba'a qulfii fuutee ayya. Caada yaada kiyya fixadhee ba'an. An akka mataa bubbee zagureetitti nama mormoo odoon taane bubbee sheekaan naa ta'ee jira. Ayyee dhageeffadhu wayidar dhageeffadhu siif ni mati. Ilma beeraa keetii miti ilma beeraa keetii miti garaa si quuqami arraba inni arrabsa dhageetteer taate waan naan jedhe. Ani social media rayyuun jiru ammayyuu namumatu share na godee nammal ture deega seene malee social media akka dhiisee fidi kaayitidhan walii yookiin share itti godhi friendly dha isi walitti fidiitiin maal akka qabu qofa gaafadhu maaliif akkana ajjeesu barbaadu maaliif akkana dhaadatu fidii naa gaafadhu fiduu baannaan insala sa'aatii 24 jiise amma na dhagaye kaayisi amma na dhagaye wal dhageenna moo sila waliin dhageenno naafsi
Ani bar Wal ani bari dhageenya golee san dhageenya. dhageeffadhu garaa dudaan baachuu dadhabe dubbii baachuun dadhabu jamaafiin waan an dhiyeenya kana dhagaye guutuu wallahi sababa sooshaal miidiyaa irratti illee dubbatu baadhee warri dhiirummaan onneen isaanii guuttee uummanni arsii kuni hafarsaa yookaan lubbuu baafna yookaan ammoo mootummaa keenya lafa dhiitu kun adu badee dhiise malee akka silaa sooshaal miidiyaa irra baasee waan isaan hojjetan hojii isaanii waliin haasaa isaanii waliin ragaa waliin fidee asirra saaxiluu danda'a si galee garuu mee dhiirummaan akkas isaan gootu suni haa godhan jedhee usu. Dhageeffadhu kaa. Ila dhageeffadhu siif nima atamu waa'ee arsiiti miti waa'ee uummata arsii kan uummata arsii itti dechaara kan uummata arsii fakkeenyaa fi wanni sirra dalagame yoo jiraate kan sirra dalagame kan beekuu fi kan hin beekne illee finnee hin saaxille maa fi mushkila minim shiggir yallam si galte garuu immoo jechuu namichatti luuxin tuni namichi hudduu salamtu ta hudduu gurgurattee finfinnee keessa jiraatu namni hudduu ofii kireeffatee jireenya jiraatu obbolees dhagaika mee namni hudduu ofii kireeffatu afarsaa akkamitti usmee arrabsuu danda'a fidi namicha fidi dhageeffadhu rakkoommi walitti sinaraarsi naati dhiisi ka arraba dhiisi kan fayyadamin arraba kalaas ani arraba hin fayyada kila boyaani kan arraba waan inni jireenya arrabsi si hara ya oggaa afur oggaa shan waa arrabsine an wallahi ndagenne wallahi ndagenne wallahi rabbi gurra qabane social media baraka durani min ilu naadu fudage fada ilu naadu fu share itti gora fida ilu itti share gora fida kota itti share gora fida ilu fida ilu da amma dage fada sitti maati ilu share gora fida ilu mani jirani keessa namichi kun narrabsa ilu time innatil libda he tarabdi bil summa sharmuta wallahi billahi afarsa namicha kana fidde sujuda bu'ee akka nama kaabara biitach debut Allahu akbar usmeere dhifa manan gaafanne zalman zari isa fidee asirratti qoffa jallisachu qoffa isa jallisu dawa lukke walirraa kaasa marattee jirtatillee hanga diimboa fidi namicha fidi ati fidi maaliif hin finneeti kan fidi dandeenye maaliif arrabsaa namni akkamii laa namni akkamii arraba akkana walii arrabsaa namni akkamitti nama yaamaree walitti tini hayyenne walitti tini finnaadha walitti wani nuufitti tokko hin jiru tokkoffaa dhageeffadhu arraba inni arrabse qoo iluu galchina iluu kun iluu hin beeka dhageeffadhu siif hima arraba inni arrabse iluu keessanitti dhaqee usmee waamee waan inni naan jedhe kun iluu beeka iluu gaafadhu iluu abbaan ajandaa qaba farso intala takka birrii miliyoona tokkoof tuqaa lama jedhanii situ daabboo laala nuun jedhanii dhugaadha nuufidi. Eenyu na nyaateetti afarsa na nyaateetti. Yoo ati daabboo laaltaa ishiin nama biraa nyaatte ati daabboo laaltanii wal beeytaa nuun jedhan nuufiduu dandeetti har'an barbaannaan. Haadha biraa beektaa haadha biraa beektaa Sheekaa roobeetitti yoo mallaqa qabu.